garuu waan fiddusin qabdu jaarsasii baasullee hin dandeessu. Isaan baasitee utuma deddeemtu atumaan ittiin ida'amin achitti hidhaa keessa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha nutis alhamdulillah kunoo jirra. Bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyyeetoonni irraa burqitee simbira haadha qabdu jecha. Kunoo dhufee baga nagaan eegitanii dhufeetiin jira. Fateen arraantana maal qabattee dhuftee jettan arraantana dubbii takkaatu na ajaa'ibsise. Dubbiin san maal jettan arkitanii jirtanii na fakkaata. Viidiyoo jaartiin Najjaash Mulukaan waraabde tokkotu arraantana waa'ee sirraa hin dubbachuu dhufe. Namni tokko yeroo ati kabajju kabajaas ni wallaala. Dhugaa dubbachuuf Mulukaa ani nama akkanaas hin seene hedduu irraas qaanfachuun ture. Garuu nama zamana kana nama kabajuunis wallee namni kabajaas wallaalee jira na fakkaata. Waan isin dubbattee jira hordoftaaf daawwattoota kiyya. Waan isin jette agartanii jirtanii dhugaa YouTube Najjaash si bira saa jiraatu an dhimma YouTube Najjaash irraa hin qabu. Dhiiraa harkaa fuudhee san dhiirumaa beekaa jechuu kiyya. Ammas dhugaa Mulukaa yeroo Najjaash akkasitti arraba dheeratee waamee kanaan jiru akka dhalaan na hojii qixxaatee na arrabsu ani isii kabajeetin Najjaash dhiisuu ture jechuudha. Yeroo hedduu balloolleetti ergeetin Mulukaa jaarsa kee nurraa qabe. Anillee itti bilbilee Mulukaa jaarsa kee abbaa mana kee kan narraa qabi jechuun ture narraa dhorki jechuun ture jechuudha. Har'ammoo yeroo Najjaash hidhame eessaas baate. Duraanuun dubbanne har'a eessaa hirribaa kaate. Hordoftaaf daawwattoota kiyya yeroo san abbaa mana si maaliif qabuu dadhabde? Har'ammoo ol baate dhaadannoo dila san dhaadachuu dhugaan addufte. Fatea Najjaash kana maal jette? Obboleettiti ani dubbii dhiiraan seenu dhiiraatu hidhe dhiiraatu dhiira wajji ol lole dhugaa na arrabsee anillee irraa hojjetin dhiira wajji ol lolan waa'ee dubbii dhiiraa hin seenu ani dhaqii bahar dubbisi balloo dubbisi jee waan isaan jaaniin isaan hin beeku dhayitee dhabde balloo faarraas dhugaadha. Isin yeroo jaarsisii akkasitti waamee qadalagee jaarsa namaa dhamaasu maallaqa dhalaarra nyaatee yeroo waamee qadalagu san eessa jirti isin? Taatee fuuste nyaachuu jirti maallaqa san. Har'ammoo yeroo maallaqni san dhaabbatee Najjaash hidhame akkamitti dubbachuu dandeessere? Duraanuu dubbanne har'a isa akkamitti dubbachuu dandeesse? Xiqqoollee hin qaanfattu? Mulukaa siin baana dhaggeeffadhu. Kabajaan hin jirtu amma. Dhugaa duraan si kabajee siillee kabajeetin xiqqoollee kabajaan nu jidduu jira jeetin siifillee sittillee himeen ture. Narraa qabee abbaa mana kee waan itti jiru laali. Dhorkisiin jechuu ture. Gaafsan hin danda'u jette. Dadhabdee gaafa san har'a maaltu si dubbiseere? Har'a maan nusneere? Har'a inni qabamnaan as baate yoo an hin baasne jechaan oliin yoo ati Najjaash baaste biyya tana sumaa qabaa oga. Mee akka itti baastu si ilaala. Yoo ati Najjaash baaste har'aa uummata isa hojii jirtu haatu. Dhufanii bakka inni jiru naa himanii atu dalagaa jaarsi kee dalagu san atu dalagu jirta isa hojii. Atu harka keessaa qabda. Dubbiin ta'e zaayiruma tana fakkaattiyu. Uummanni kalee dhufanii na laalanii bakka jiru hin himanii atu harka keessaa qabda. Ifiifuu abbaa mana keetii qofaa miti. Atu harka keessaa qabda dhaggeeffadhu. Xiqqoollee hin qaanfatu sanuu kiraa manaa abbaa mana kiyya isaa dalagee maal dalagee kiraa si gargaaru ture maal? Nama dhamaasaa sirii dalagaa sheekaa maarree jee deemee balaa qalaa hunda fidee akka nama shaffaataa dalagee shaffaataa maal dalaga? Waan inni dalagu dhageenya dalagaa isaa hojii isaa agarree jira. Atu sammii eeffatte haa? Bahar biraan geesse baarrama geesse deemre geessi garee keessan bira. Kalee dhufanii si laalanii na laalan jetteemi geessiree isaan bira. Bahar akka kasaa horii dhalaan nyaatu bar taa'ee. Dhalaan hin ergitu deem maarree nama godhi maarree nama dhamaas jettee hin ergitu bar. Hurkaasaa nyaata bahar. Akkuma keessan naman seenaa tamaam dhaggeeffadhu. Ammammoo ani waan na gubee asirra na baase ni beekta. Dhaadannoo dila san. Bahari balloodha Fatiyaa. Obboleettiti ya balloon dhiira. Baharis dhiira ni beektaa. Anaa dhalaadhaan afati ol faamnaa. Duraan kabajeetiin xiqqoo sirraa dhaabbadde. Kabajaan hin jirtu dhumtee jirti. Akkuma ati jette sanittu afaan beekanii hojii deemnaa jette san afaan san wallaalle anaafati wal faama amma dhaggeeffadhu.
Anaafaati kolfama anaafaati kol fakkaata tama jaarsa kee ni baaseen afaan akkana jettee boriyyaati asii imimmaan bustee dhiifama gaafatte jaarsa kee kanaa baasittee atiin kadhatiin ni gartaa baariif ballo qadiyyaa inni seene qadiyyaa wayii maal seete maal dalagee seene seete mana hidhaa qadiyyaa siiriin seene bar nama dhamaa sun ni beektan fakkaata kana siifin himu yoo wallaalte mu qadiyyaan walaadda namuu hidhaa waan seen walaadda akkuma hojisaati najjaa ifaan itti seeneen amaqqaa'eef najjaa ifaan itti seenanii ba'an taami hayyee waan ni gartaayyee garuu waan fetellee ji'i ani afaan isa ijoollee dhaadannoon godhu Oromoon akka jette waraabessi kutee sareen ijjitee jette eessa jirtaati ilaarraa muluukaa jaarsa keenurraa qabi muluukaa najjaaf kana maal ta'e otuma jennu eessa jirti isin amma hirribaan dambe inaarra eessaa kaatee ayiniin jiraa agarsiiste mi'eeffattee duraanis teessee nyaachuu turte waan dalageessi fitsa nyaachuu turteemi isaan dhabdeen siyaarra jaarsaaf jaartiin dalagaa teessanarra ba'ee jira jarri dhufee na laalee naa himee bakkee inni jiru naa himanii jiranii dhugaa feetee ganaa si gaafadha kana hunda ati duraanuu jaarsa deeggaru turte oga si cinaa jira izoo jechuun ture saniif ilaaluun itti fufee malee sila jaartiin jaarsa waan malee gisee hojjetu dhaabbaddu jettanii dhaabbatan fakkaata akka fayyaatti garuu siituu izoo jechuun ture najjaash onnee godhatee waan sanuun dandalagu ture sila dhaabbaddu jetteen ati garuu waan bareedaa jaarsaaf jaartiinis waan nagayaa jirtan ati sitti jirta waan kana harka keessaa qabda dibbatti harka keessaa qabu feeti mul'istee jirtaati dhaggeeffadhu ol baatee akkas taasawuun kee jarri dhufee bakkee jiru naa himanii jiranii atuu keessa jirtaati dagachuu turte walumaanuu waliin itti jirtan silaa gaafa san najjaash dhaabbaddu waan kun waan bareedaa miti ilmaa kee guddifadhu jechuunitu qabdaa turte garuu walumaanuu akka takka siifiniinus takkuma jaarsaaf ta'an takkuma akkas hordoftaaf daawwattoota kiyya dhageessanii jirtan dhaadannoo dila dhaadattee muluukaa isin najjaash baasuu miti ifiifuu hidhaa san hin seenin ani waan isin dhaame najjaasiin baasaa jettee otuma deemtu ifiifuu hin seenin dhaggeeffadhu obbalitti xiyya tapha ijoolleen seen waan mootummaan harkaa qabdu qadiyyaadha saniifuu akka afaaniin miti dubbiin hundinuu akka afaaniin jaanii miti tama akkasii hedduu dubbiinsi nama dhibaa dhaadannoo isin dhaadachuu turte afaan hin dhaadatte garuu akkuma afaan hin jaanii miti isinuu hin hidhaminiin shakkuu jira maaliif isinuu harkaa keessa qabaachuun dhabdu walumaan jaarsaaf jaartiin dalagu turan dalagaa kanaa tana dalagaan teessan illaanuu isin tana dalagaan teessan raasanu siif beekana fakkaata siif baasu taatama namni gizee usee immoo sodaan seen kabajaan nuus immoo eegama kabajaasa wallaalte afaan ati beektuun ni beekna nuti tamaa wal faamnaan afaati akkasi dhalaasanuu sii quba qabaana fakkaata sii himaamnuu katamaa siin himsisu ta'an niin baasaa dhaadannoo idila sanaati akkasi dhaadatte san baasin agarsiisi baasuu miti atuu waan si keessa jiru si keessaa hin baasu ta'an dubbii qabatee taa'uun teessuun san yoo ati akka takka diddiigin ani fatihaa miti fatihaan miskiinummaan miskiina dhugaadha naman tuqu namas wantin jiwan kabajaa namaaf nin qaba tun uumaatiyya garuu namni daangaa dabarraan immoo sanis nin beeka daangaa dabarraan agarteemi ani amma ija tiyya dhuftanii isin bultii tiyya dhuftanii abbaa mana kiyya dhuftanii dhugaa miskiinummaan hin qaba namnis waa'ee kiyya seeniin garuu isinii har'a barbaaddatee bultii tiyya seen isinii barbaaddatee bultii kiyya abbaa mana kiyyaa fi anaa addaa facaasu isinii ka'eme isinii sira hedduu garuu waan akkas hin fittanii yoo rabbiin jee malee nama waan akka godhuu hin danda'u garuu har'aan tana isinii barbaada keenya qaba sanii fudhamu tokko bultii isaa tuqamee abbaa mana isaa tuqamee namni osoo hin jiru dhugaan siimaan miskiinummaan hin jirtu yeroo isa miskiinummaan hin jirtu qubaan ganama ija nama kaan namni taa'ee nama neeku sadiifuu miskiinummaan hin jirtu dhugaan seen bultii tiyya dhufnaan ani bultii kiyyatti safaataan beeku dhugaan siima taban beeku bultii kiyyatti abbaa mana kiyyatti bultii kiyyatti taban beeku
Miskiinummaa yeroo san hin jirtu. Garuu miskiinummaati jettu sanis afaan ati beektus ni beeka, karaa ati beektus ni beekan. Anaafati amma bal'inaan wal garratama. Anaafati bal'inaan wal faamnas. Akkasiin na eeggaddu. Iccitii ati qabdee teessuun san harka keessaa qabda uummata wajjin waan laaqqachuu turtee san agarteemi takka takkatiin si himsu taamluqa. Maal najjaasaa si birbirjee himaamii si himuta si keessa jiranii waa. Sumaan mudiraa najjaashifimi si himuta. Dhaggeeffaddu nu himluqa. Waa hunda quba qabdas. Amma naa galtee jirti dubbiin ta'e. Waa hunda quba qabda. Intala bahaaritti wayin godaa jettee najjaashin maallaqa kan teessanu si beekaa si quba qabaa na fakkaatti. Akkiitsumaa quba qaba. Uummanni maallaqa si kan nu jiraatillee isaanis si masruufu jira. Najjaasharra ni dabne har'a mana kana hidhaan jiru. Hidhaa mootummaa hin gaddaa geessan malee torbaan haagee malee mana kana guyyaa meeqa taa'u jira hidhame. Yeroo san hin dubbanne. Jaraa si dubaayisoo siin jechuu jira. Isaanis masruufu jiraan si'a. Har'ammoo hirribaa kaatee jaarsa kiyya hidhanii abbaa mana kiyya hidhanii duraan dalagee shaffaatee masruufu ture. Maal shaffaata? Waan inni dalagu bara agarree dalagaa isaa himee bariinu. Ati amma shaffaataan wanti fi godhuufi feeta. Sila shaffaata dalagee wayyaame. Waan inni dalagu dhagayaamee jira. Garuu arraan tanaati. Namaa si duba jirallee. Uummannis akka hojii jirtus quban qaba. Waa takka waan godhan hin jiru uummanni ati isin ol qabdanii deddeemtanii kan agarteemi. Waa takka waan fitanii qaban. Namu farakaan eeggachuu jira laal. Eeggaddaa namu isin geessi. Duraan miskiina waa takka quban qabdu jennee si dhiisne. Garuu eega ol baatee atummaan haqqa baaste ifiin farhimte. Baasuuf deemaa maal baasta? Sadiifuu inshaallah bismillah hordoftaaf daawwattoota kiyya. Garuu waan fiddus hin qabdu jaarsasii baasullee hin dandeessu. Isaan baasitee utuma deddeemtu atummaan ittiin hidhaamin achitti hidhaa keessa. Ilmoota naamusaan guddifadhu. Siif hin hima. Najjaashotuma akka kana kadhannuuti kadhaan diddee kunoo amma bakkee jiru ni beektaatu. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya. Dubbiinsi hedduu na gubdeeti. Yeroo viidiyoo gaddistu san hedduu na arsite dubbiinsi. Har'a isaa hirribaa kaatee jeetiin ajaa'ibee. Yeroo kadhannu san eessa jirti? Jaarsa kana nurraa qabu gaafa jennuun san eessa jirti? Har'a qaanyi malee ol baatee balloonis didee bahaaris didee fatiyaanis didee dhufte na gaafatte dhugaan. Waan dhirti hojjeteen maaltu maan hangeen seenaree maaltu na galcheen? Dubbii dhiiraa dhiirumaa seena dhiirumaa fixa. Isaanuma gaafadhuun jenaan sinniin qacelchee wadiin qabu'an. Isaanii hiisisee obboleetti jedheemi isaanuma gaafadhu. Jaarsa kee waan balleesses ni beekta. Dachii hin dandamne waa meeqa dalage. Quban qabdu. Quba qabdi. Magaaluma tana keessa jirtu kunoo. Quba qabdi. Jaarsi maallaqa guddaa san yeroo fidee mana kaayuuf san eessaa fiddeen jettuun nama shafaata dalagu maallaqa guddaa san fidaare. Eessaa fidde jetteen gaafattu. Maallaqa isaa qaba jaan isa bira taa'u jaan maallaqni. Egaa yeroo sammeessaa fidee waan akkanaa kun maallaqni kun kan maaliiti jettee jaarsan nama gaafatti. Taatee fi nyaachi turtere teesse. Taatee fi wajjitti jirti. Takka takkaas baaga beerri amma taamaqqaa isas ba'e dubbaddu atis. Duraan isin daddabne har'aas baa dubbaddaare. Nillee hin qaanfattan. Beerri hundi as baarra. Jaarsoleen keessan gaafa maallaqa dalaganii fidanii waa hunda laaqqatanii eessaa fidde? Maal eessaa fidde? Maallaqa eessaa harkattee numaan jaane abbaan mana kiyya maallaqa gizee fidde. Waan ni galchuun hin beekaa dalagee. Waan egaa san wal quba qaba namuu. Maallaqa guddaa akkasiisan gizeen argu eessaa fidde gaafiidha. Yeroo san eessa jiran isaan beerre. Har'ammoo hin qaanfatan ol baanii gizee waa dhaalatan. Dhaaladdaa garuu dhaalannoon sin beeku garuu. Waan hin beeku isaanis akkuma beekumsa kiyyeessiinsa akkuma beekumsa keessanii. Garuu eeggatta isin gaafannee karaa nagayaatiin jaarsa keenya irraa qabii isin jennee har'ammoo ol baatee gizee dubbattu qaanfaddu barbaada isaanii qabaannaan naannoo siif hin dhufa bakkee jirtu mana keessuu siif hin dhufa. Waan biraa maaltu jiraare?
jaarsa keeti kawaa balleessee hidhame bilaash namni karaa nama fudhanne inni dubar nama sababa malee inni hidhamu ilmi nama waan balleessee ni beekta dachiin dandamne nama dhamaasee jaarsa kiyya alhamdulillah rabbil alamin silaa rabbiin dhaga'uu baate akka isaan jaanii maraachisi follaalchisi jaanii gootanii uga akkasi sila alhamdulillah rabbiin na dhaqqabe garuu ani alhamdulillah rabbil alamin badala isaa isin maraachu taamu inshallah jazaan abbaaf ni deebiti jazaan abbaaf ni deebiti ni turti malee abbaaf ni deebiti dhaggeeffadha warra namaan dhamaasa jettanii waa nama goggootan san hundi isin maraachu taa faraqatti alhamdulillah baar maraasummaa san sitti hin dhufne akka isin yaaddan isin taane alhamdulillah rabbil alamin saniifuu amma obsa fidhadhe obsa fidhadheetin jira muluuka ammoo anaafaati dirree bal'oo irratti walaa garuu teenya inshaallah bismillah tamaam akkasii hordoftoota daawwattoota kiyyaa isinitti illee dadhabdeetin jira hedduu miira keessaan seene manaa godaan xiqqooniin aaree maaliif ilmi namaa kun giziyaatti kabajjee bakkeessan siin argamu kabajaa ni wallaala jechuudha biintun olteen boltu ni baati inshaallah viidiyoo biraatiin akka isinii dhufu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu